raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyooniin Dirree Shaggar torbanitti guyyoota sadii wiixataa roobii fi jimaataa galgala sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 17,575 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. lafaa fi lafee. Lafti qabeenya argattaa hin qabneedha. Gamoo ijaaruun, warshaa dhaabuun, qotanii oomishuun, tikfatanii horuun, jiraatanii gadaa arguun, du'anii awwaalamuun yoo lafa qabaatan qofa. Oromoon eega sirna alagaa jalatti kufee booda lafa isaa mulqame. Ammallee lafa isaa fudhachuuf alagaan itti roorrisaa jira. Kanaaf qophiin lafaaf lafee jedhu kun daba Oromoo lafa mulquu, lafarraa buqqisuu, lafa isaarra alagaa qubachiisuu fi qabeenya uumamaa Oromoo qisaasuu irratti dalagamu ni saaxila, ni xiinxala, ni mari'achiisa. Lafti keenya lafee keenya. Duula mana gubuu qabeenya barbadeessuu fi saamicha olaanaa sirna biltiginnaa Oromiyaa keessatti lammii nagaa irratti taasisaa jiru keessaa muraasa. Yooyyaa akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo. Qophii keenya lafaaf lafee har'aatiin duula qabeenya lammiilee Oromoo gubuu fi saamicha hamaa murni biltiginnaa Oromiyaa keessatti taasisaa jiru keessaa muraasa qabannee dhiyaannee jirra. Qopheessituun Faayituu Waariyoo Gulaalan Duubee Wayyeessaa kan isinii dhiyeessu immoo an Gurmeechaa Gammachuutii itti dhiyaadha. Murni maqaa mootummaatiin aangorra jiru biltiginnaan rakkoo daangaa hin qabne Oromiyaa keessatti dhalchee sababa tokko malee namoota nagaa jumlaadhaan fixuudhaan duguuggaa sanyii raawwachaa kan jiru ta'uun taatee guyyuu dhagaamu eega ta'e bubbulee jira. Kana irra darbees duulli qabeenya gubuu barbadeessuu fi saamuu qaamolee mootummaa akka loltoota, poolisoota, milishaa, damee tikaa, hidhattoota finxaaleeyyii Amaaraa fi qaama bulchiinsaatiin gola Oromiyaa hunda keessatti lammiilee Oromoo irratti raawwatamaa jiru akka malee hammaatee jira. Yakki raawwatamu kun baay'inaa fi hammeenya guddaan raawwatamus akka addunyaatti hin baane gochuu irratti sirnichi waan milkaa'e fakkaata. Taateewwan yakkaa fi hammeenya gurguddaa biroo karaa waayiloota isaatiin oomishuudhaan waan badii dura ture nama dagachiisanii raawwachuu fi ajandaa miidiyaaleen ittiin qabaman oomishee xiyyeeffannoo isaanii yakkoota ofii raawwatu kanneen irraa gara dabarsan bocuudhaan beekama. Taateewwan yakkaa fi gara jabinaa kunniin aanaalee fi aradaalee Oromiyaa hunda keessatti lammiilee Oromoo irratti raawwatamaa jiran ajjeechaa, qaama hir'isuu, hidhaa, dararaa jiraa namaa fi mana walfaana gubuu, qabeenya shaneeti jedhanii barbadeessuu fi kanneen gurraaf hin tolle hunda kan hammatan yoo ta'u, nuti akka qophii keenya lafaa fi lafeetiif tolutti yakka saamicha qabiyyee fi qabeenya irratti xiyyeeffanne. Kanumaan kallattumaan gara gochoota hammeenyaa sirni biltiginnaa Oromoo irratti raawwatu keessaa muraasa dhiyeenya keessa raawwatamanitti ilaallutti ceena. Ammas turtiin keessan nufaana haa ta'u. Loltoonni fi hidhattoonni biltiginnaa waggoota 6 darbaniif Oromiyaa gooluu irratti argaman kutaalee Oromiyaa adda addaatti qe'ee uummata Oromoo akka gubanii barbadeessaniif kaanis akka saamaniif Abiy Ahmed irraa ajaja fudhachuun bobbaafaman badii gurguddoo dhaqqabsiisuu irratti argamu. Murni madee balleessan biltiginnaa afaan Oromoo dubbachaa afaan qawweetiin ammoo sabicha cabsee gabrummaa sirna Habashootaa jalatti galchuuf dhama'u saamtota waraana isaa uummatatti bobbaasuun lubbuu fi qabeenya Oromoota maraa mancaasaa jira. Haaluma kanaan giddugaleessa Oromiyaa godina Baashaggar aanaa dugdaatti loltoonni murna biltiginnaa Abiy Ahmediin bobbaafaman milishoota godina Guraagerraa dhufan waliin ta'uun manneen uummataa 25 ol gubuun beekamee jira. Loltoonni fi milishoonni kunniin adoolessa 24 bara 2024 ganda birbirsa guddaa Saabolee Dongoroota Guuzaa fi Guuza Baalaaminoo irraa namoota maqaan isaanii Indaalaa Hayilamaariyaam, Qorichoo Leencoo, Indaalaa Lammaa, Biraanuu Duumessaa, Ifaa Biraanuu, Ifaa Korpuu, Guutaa Doonii, Boollaa Aabbee, Jifaaraa Kurfaa, Najjoo Galdaa, Goobana Doonii,
qaccee ayyaanoo siidaa biqilaa fi namoota maqaan isaanii addaan hin baane hedduu jalaa badii tokko malee manneen jireenyaa 25 ol gubuu jiraattonni gandoota kanneenii roorroo fi hammeenya guddaa irratti raawwatame kana himanii jiru. Akka jiraattonni gandoota kanneenii jedhanitti waraanni faashistii bilxiginnaa magaalaa Maqii irraa ka'uun milishoota godina Guraagee makatanii gara gandoota sadeen kanaatti bobbaafamuun manneen uummataa dirqamaan gubsiisanii godaannisa hamaa ta'e saboota gidduutti uumanii jiru. Kana malees faashistoonni murna bilxiginnaa adoolessa 24 bara 2024 godina Shaggar Lixaa aanaa Meettaa Walqixxee ganda Wagiddii Baddeessaa keessatti manneen uummataa gubuun qabeenya saamanii deemuu jiraattonni dubbatu. Namoonni manneen isaanii jalaa gubate kunniinis Walee Urgeessaa mana 2 qabeenya guutuu waliin, Tulluu Damee mana 2 qabeenya guutuu waliin, Gulummaa Tulluu mana 2 qabeenya guutuu waliin jalaa gubuun erga barbadeessanii booda Tulluu Damee fi obboleessa isaa Dhaqqabaa Damee qabanii kan deeman yommuu ta'u, qullubbii ardaba 10 uummata jalaa fudhachuun qabeenya kanneen akka maangoo, avukaadoo fi muuzii ammoo ciranii balleessuu jiraattonni miidhaan kun irra ga'e himachuu irratti argamu. Godinuma kana aanaa Gindabarat bakka Nyamar Bulloo jedhamutti waraanni faashistii bilxiginnaa ji'a tokko keessatti qofa loon konkolaataa 2 baay'ina horii 150 kan ta'uu fi midhaan konkolaataa tokko fe'achuun gara Ambootti guurrachuu cinaatti namoota 40 ol ta'an ammoo maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdu jedhuun gandoota baadiyyaarraa gara magaalaa aanaatti dabarsuun mana hidhaatti hiraarsaa jiraachuu jiraattonni iyyachaa akka jiran odeeffanneerra. Godinuma kana aanaa jalduu gandoota akka Qoricha Dheeraa, Qoricha Badhaasii fi Bonii keessattis saamichii fi gubaatiin manneenii adoolessa bara 2024 darbe kana keessa hammaataa ture. Gaafa adoolessa 18 hanga 19 bara 2024 gocha badii qaamoleen mootummichaa raawwataniin qonnaan bulaa Tafarraa Hordofaa jalaa mana tokko, Abdoo Taasisaa jalaa mana tokko, Abbabee Taasisaa jalaa mana 2 gubanii yoo barbadeessan, Lammeessaa Dirribaa jalaa horii 2, Amaanaa Badhaadhaa jalaa horii 4 saamuu jiraattonni gandichaa himanii jiru. Qonnaan bultoonni kunniin namoota nagaa hirmaannaa siyaasaa tokkollee hin qabne ta'uun kan beekame yoo ta'u, sababuma woboon aanicha keessa socho'uuf qofa badii isaanii malee balaa murna bilxiginnaa kanaaf saaxilamuu jiraattonni himachuu irratti argamu. Gaafa adoolessa 19 bara 2024 godina Kibba Lixa Shaggar aanaa Qarsaa Maallemaa bulchiinsa magaalaa Adaadii keessattis waraanni faashistii bilxiginnaa kun mana nama obbo Kumaa Ita'aa jedhamu kan qorqoorroo baala 120 ta'u diiggachuun gara mooraa waraanaatti akka fe'atan beekameera. Adoolessa 25 bara 2024 aanuma Qarsaa Maallemaa kana ganda Harbuu Waanbar jedhamu keessaa waraanni faashistii bilxiginnaa dargaggoo maqaan isaa Tolasaa Roobalee jedhamu jalaa sangoota 2 saamuun akka deeman beekamee jira. Kanaan dura dargaggoo kana jalaa qabeenyi isaa fi kan maatii isaa akkasumas manni jalaa gubachuu dabalatee qabeenyi hedduun akka jalaa saamame beekameera. Kunis sababa qabatamaa hin taane waraanni bilisummaa Oromoo naannoo kana waan qubatee fi hariiroo waliin qabdu jedhuun akka ta'e beekameera. Godinaalee Oromiyaa lixaatti argaman hunda keessattis duulli saamichaa fi qabeenya barbadeessuu murna badii kanaan raawwatamuu akka malee hammaataa jira. Hammeenya muraasa tibba tokko qofa fakkeenya fudhannee haa ilaallu. Gaafa adoolessa 27 bara 2024 hammeenya guddaa Oromiyaa lixaa godina Wallagga lixaa aanaa Ganjii keessatti raawwatame argina. Aanaa kana ganda Busaanoo Qaawwisoo iddoo Harkoo jedhamutti mana nama obbo Jireenyaa Bariisaa jedhamu loltoonni mootummaa bilxiginnaa gubuun kan barbadeessan yoo ta'u, namni kun daba hojjete qabaate fotoo hin taane Oromummaa isaan yakkanii mana kana jalaa gubanii bacaqii gannaa kanaan maatiisaa waliin alatti akka isa hambisan gabaafamaa ture. Obbo Jireenyaan nama siyaasa tokko keessallee hin jirre yoo ta'u, bara 2022 keessas loltoonni sirnichaa mana qorqorroo baala 84 qabeenya keessa jiru waliin jalaa gubuudhaan barbadeessanii mana malee jiraachuun waan hin danda'amneef ammas carraaqqatee marsaa lammaffaaf yeroo inni ijaarratu irra deebiin adoolessa 27 bara 2024 mi'a mana keessaa uffannaa fi midhaan nyaatan dabalatee kan danda'an guurrachuun kaan dhangalaasuun jireenya isaa mancaasanii maatii isaa bakkeetti darbatanii deemutu dhaga'ame. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Sayyoo ganda Guutee Sooyyamaa bakka Mishigii jedhamutti ammoo waraanni bilxiginnaa gaafa adoolessa 25 bara 2024 uummata nagaa kanneen albuuda warqee mala aadaan lafa keessaa qotanii gurgurachuun jireenya isaanii gaggeeffatan saamuun jiruu maatii baay'ee dukkaneessan.
loltoonni sirnichaa qabeenya jiraattota kanaa kan albuuda baasuun jiraatan hunda isaa hanga uffata isaanitti saamuudhaan mana jireenyaa isaanii abiddaan erga barbadeessanii booda qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqisanii ari'uu jiraattonni iyyachaa turuutu beekame. Wayita ammaa kana uummanni nagaa qabeenya isaaniirraa buqqaafaman waqtii gannaa kanaan qabeenya keenya saamamnee qe'ee keenyarraayis ari'atamnee bakka dhaqnus nama itti iyyannus wallaallee rakkoo hamaaf saaxilamnee jirra jechuun miidiyaaleetti himachaa jiraachuun beekamee jira. Gaafa adoolessa 24 bara 2024tis waraanni sirnichaa godinuma kana aanaa gaawoo qeebbee ganda badhaasoo cabal jedhamuttis namoota maqaan isaanii obbo Gannatii Shifarraa fi Bashaa Yaadataa jedhaman jalaa waraanni sirnichaa loon isaan qaban hunda guutummaa guututti saamanii deemuu jiraattonni ibsanii jiru. Guyyaa itti aanu adoolessa 25 bara 2024 ammoo waraanni biltiginnaa godinuma kana aanaa sayyoo ganda walgayii bubbukaatti kan argamu mana barumsaa biiftuu shukkoo jedhamurraa qorqoorroo mana barumsichaa baaxirraa buqqisuun diiganii meeshaalee barnootaa achi keessatti argaman kanneen akka kitaabaa, gabatee gurraachaa, teessumaa fi kan kana fakkaatan konkolaataa waraanaatti fe'atanii deemuu jiraattonni ibsaa jiru. Kutaalee Oromiyaa kibbaa bahaa fi kibba bahaa keessas haaluma giddugaleessaa fi lixaan wal fakkaatutu jira. Fakkeenya muraasa qofa fudhannee haa ilaallu. Adoolessa 24 bara 2024 irraa eegaluun Oromiyaa kibbaa godina Gujii bahaa aanaa Sabbaa Boruu gandoota 3 kanneen akka Utuluu, Odee Kalaalaa fi Dubannaa keessa ilmaan Oromoo jiraatan sababa tokko malee qe'ee fi qabeenya isaaniirraa akka buqqa'an taasisan. Uummanni gandoota kanaas naannawa kana gadi dhiistanii hin baatan taanaan tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo irratti fudhannu isinirrattis fudhanna jechuun akeekkachiisuu isaanii jiraattonni himachaa akka jiran dhagahame. Uummanni qe'ee fi qabeenya keenya dhiisnee hin baqannu jedhan loltoota sirnichaan ooyiruu fi beelladoota isaaniitirraa gara bosonaatti baqachiifamaa akka jiranis dhagahamaa jira. Murni biltiginnaa kun akkuma kanaan dura diinagdee uummata Oromoo balleessuun ummaticha beelaaf saaxilaa ture, ammas uummanni kun qabeenya isaa dhiisee baqatee hiyyummaa fi gadadoo hamtuuf saaxilamee harka isaatti akka kufuuf bakka hundatti karoorfatee hojjechaa jiraachuun ni beekama. Akkuma baratame gaafa adoolessa 27 bara 2024tis namoonni nagaa godina Arsii Bahaa aanaa Roobee keessa jiraatan baay'eenis sababa ilmaan keessan miseensa WBOti jedhuun yakka tokko malee jumlaadhaan hidhamanii dararamaa jiraachuu namoonni argan himanii jiru. Namoonni biroonis maqaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo waliin qabdu jedhamuun shakkiin hidhamanii jiran danuu ogguu ta'an muraasni maqaan isaanii ammaaf adda ba'ee beekame Ibrahim Saanoo, Mustafaa Kaddee, Abdallaa Saanuu, Muddiin Ibraahimii fi kanneen maqaan nu hin geenye danuun hidhamanii dararamaa jiraachuun beekamee jira. Aanuma Roobee ganda Jeenaa Barbuqoo jedhamu keessaa ammoo namoonni 10 kanneen maqaan isaanii nu ga'e Abdallaa Sanoo, Qaasoo Shaanqoo, Umar Amaan, Abdul Jaliil Amaan kanneen jedhaman humna waraana mootummaa abbaa irreen butamuun hidhamanii jiru. Namni Abdoo Haaji Ahimad jedhamu bulchaa ganda Jeenaa kan ture sababa hojii murna faashistii BP hin barbaadu jedheef qarshii 10,000 adabamuun nama Ibraahim jedhamu waliin lamaan keessanuu hidhata WBO waliin uumtanii jirtu jechuun bulchiinsa magaalaa Roobetti hidhamanii hiraarfamaa jiraachuutu beekame. Godinuma kana aanaa Suudetti ammoo saamichi yeroo hundaa maqaa kaffaltii gibiraa, ispoortii, waldaa misooma Oromiyaa kan bara kanaa fi kan waggaa dhufu jechuun dursanii irraa guuraa jiraniin saamichi hammaatee jiraachuutu himamaa jira. Kana malees galgala aduun dhiyee sa'aatii tokkoof walakkaa taanaan maqaa labsii mootummaati jedhuun milishoonni fi waraanni biltiginnaa bilbila harkaa fi waan argan mara namootarraa saamuun kaan immoo hidhaatti darbachaa jiraachuu jiraattonni roorroo hamtuu himachuu irratti argamu. Oromiyaa bahaa aanaalee hedduu keessatti saamichi maqaa adda addaatiin uummata irratti taasifamu hammaatee jira. Haalli saamichaa godina Harargee lixaa aanaa Shanan Dhuggoo Araddoota akka Barakaa fi kanneen biroo keessatti maqaa waltajjii irraa haftan jedhuun namootarraa qarshii 200 hanga 500 guuruu taasifamu kanaaf agarsiistuu ta'uusaa. Saamichi kun bifaan irratti hammaachuu hawaasni gidiraa argaa jiru kana gara itti iyyatu dhabee jiraachuunis beekamee jira. Walumaa galatti waraanni sirna faashistii biltiginnaa heeraa fi seerota ofumaa baafateen faallaa deemuudhaan fedhii fi hawwii namtokkee fi murna biltiginnaa maqaa uummataan daldalu bakkaan ga'uu qofaaf jecha hawaasa nagaa irratti hammeenya guddisuu fi roorrisuun saamichaa fi dararaa adda addaa Oromiyaa guututti raawwachuu akkuma itti fufetti jira.
Kana malees murni kun yakkoota duguuggaa sanyii, yakkoota waraanaa fi yakkoota farra namoomaa kutaalee Oromiyaa adda addaatti diriirsuun ilmaan Oromoo sababa Oromummaa isaanii qofaaf isin waboo gargaartu yookiin waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jedhee hadheessuun yakkee ajjeesuun, hidhuun, saamuun, mana irratti gubuun, ari'ee qe'ee fi qabeenya isaarraa godaansisaa, gama biraan ummaticha sabaa fi sablammoota waliin walitti buusuun bu'aa siyaasaa keessaa argachuuf guyyaarraa guyyaatti dararaa ulfaataa ummata nagaa irratti raawwachuu itti fufee jira. Saamichi akka nam-tokkeetti tajaajiltoonni sirnichaa ummata irratti maqaa maatii Shanee fi qabeenya Shanee jedhuun raawwatan akkuma jirutti ta'ee caasaaleen biltiginnaa sadarkaa oliitii kaasee hanga gadiitti ijaaramanii jiran maqaalee adda addaa ittiin saamicha gaggeessan moggaafachuudhaan ummata waraanaan miidhamee beelaf saaxilamaa jiru kanarraa maallaqa humnaa olii gaafatanii saamuunis itti fufee jira. Sababuma kanneeniin ummanni hiyyummaaf saaxilamee kan qe'ee ofiitirraa godaanillee ni jira. Gabaabumatti saamicha muraasa gurra miidiyaa gahan keessaa muraasa dhiyeessine malee hammeenyi fi roorroo sirna biltiginnaa kanaan uummatarra gahaa jiru kana qofaa miti. Har'aaf xumurree horaa bulaa. Lafaa fi lafee. Lafti qabeenya aggatta hin qabneedha. Gamoo ijaaruun, warshaa dhaabuun, qotanii oomishuun, tikfatanii horuun, jiraatanii gadaa arguun, du'anii awwaalamuun yoo lafa qabaatan qofa. Oromoon eega sirna alagaa jalatti kufee booda lafa isaa mulqame. Ammallee lafa isaa fudhachuuf alagaan itti roorrisaa jira. Kanaaf qophiin lafaaf lafee jedhu kun daba Oromoo lafa mulquu, lafarraa buqqisuu, lafa isaarra alagaa qubachiisuu fi qabeenya uumamaa Oromoo qisaasuu irratti dalagamu ni saaxila, ni xiinxala, ni mari'achiisa. Lafti keenya lafee keenya. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.